deebii hanga ammaasii kennaa jire ture kan harka keessatti si mul'ata. Akkuma beektu garaagarummaan siyaasa Jawaar nama karaa nagaatiin qabsoo karaa nagaatiin amanuudha. Har'as erga inni hidhamee mana hidhaa keessatti baay'ee rakkatee qeerroon akkasitti faffacaatee rukutamtee bittinnooftee uummanni Oromoo sagalee dhabee filannoon soba biyya san keessatti geggeeffame sunu Oromiyaa keessatti filannoo dhugaa utuu hin ta'in filannoon hin jiru ture bara bilchiginnaatu bakka biraan jira. Amaara keessatti warri dorgomanii jiru. Keenya garuu mormituun hin dorgomne tokkollee Jawaar fa mana hidhaa ture. Kana hunda argee DBS har'as Itoophiyaa dimokiraatessuun hin danda'ama. Impaayeratti jiraachisuun barbaachisaadha. Because yoo isheen nurra kufte uummata keenyatu faca'a. Tokkummaa uummata keenya gidduu jiru amma jirtu tanaayyuu dhabama. Kutaadhaan adda deema. Kan jedhu gaafa himatu dhagaheen jira. Kan ammoo mormeen jira. Nama baay'eetu natti aare waan mormeef. Itoophiyaa jiraachisuun barbaachisaadha kan jedhu uummata keenyatu adda deema, adda faffaca'a. Haa tuultu abadduu Itoophiyaan kun akkuma jirtu qabdii Oromoon deemuun qabu adda ofii kophaa ta'uun qabu kan jedhu hima. Yaada ofiisaa qaba. Federeeshinii kana cimsuu qabnaa jedha. Dhugaadha. Innis waan barbaachisaa ta'e natti fakkaata. Anis akkasittiin mormaa ture yeroo beekaaf. Because federeeshiniin amma jiru seerri heerri mootummaa kun to transform the empire lafarraa bu'uura of keessaa qaba waan ta'eef empayerichi san jijjiiruudhaaf bu'uurarraa jijjiiruudhaaf wantoota tokko jira mirga hiree ofii murteeffannaa ofiin bulchuu aadaa seenaa fi eenyummaa dagaagsuu kan jedhu keewwata 39 waan jiruuf ummatichi yoo hiree ofii murteeffachuu danda'e transform gochuun ni danda'ama jedhee baay'een waan san irraa geerraa barsiisaa ture bara meeqaaf waan barreesses yoo agarte sanuma akka akadeemikittis waan hin barreesse. Jawaar jaarmiyaa filateeraa jaarmiyaan isaa Oromoo Federalist Congress kan jedhamu Mararaafaa wajjin hiriiree I think jaarmiyaan isaa isa hanga ammaatti kan beeku achirraa waan adda deemee natti fakkaatu. Yeroo adda addaatti akka dhuunfaatti haasaa garuu still akka jaarmiyaatti jaarmiyaan inni jala hiriiru OFC. OFC'n immoo ani akka yaadutti kanatu nama baay'ee Mararaafaas aarsee ture. OFC'n mooraa qabsoo Oromoo keessa jira jedhee nama. Maqaa Oromoo qaba malee maaliifin kana jedhe? Mooraan qabsoo Oromoo warra rakkoo Oromoo irratti xiyyeeffatu qofatu mooraa qabsoo Oromoo keessa jiraachuu qaban jedha. OFC'n rakkoo Itoophiyaa irraa ka'a. Rakkoo Itoophiyaa furuudhaaf karaa federeeshinii sana keessa federeeshinii dhugaa sana keessatti immoo Oromoon lakkoofsa isaa akka gitutti aangoo fi carraa argatee jiraachuu qaba kan jedhu. Furmaata rakkoo Oromoodhaaf fiduudhaaf otoo hin ta'in biyyattiidhaaf fiduudhaaf karaa Oromootiin deemnaa. Aangoo qabachuudhaaf lakkoofsi keenya jaba waan ta'eef Oromoo qabannee. Biyyattii federeeshinii keessatti immoo olaantummaadhaan bulchuus ni dandeenya. Dimokiraasiitu nu dirqa waan ta'eef kan jedhu. Garuu dhimmi isaanii waan isaan gaggabsee ijaarsa akka horatan kan godhe maali yoo jette durumarraayu bara 1993 jalqabee rakkoo Oromooti. Yeroo adda addaatti Dr. Mararaan gaafa ONC ta'ee jirus gaafa OFC ta'ee jirus maal godhaa ture yoo jette sabaaf sablammoota adda addaa wajjin wal ta'ee madirak hibrat maal wajjin ta'ee rakkoo Itoophiyaa furuudhaaf mirga Oromoo dhugoomsanii walqixxummaa Oromoo dhugoomsanii Itoophiyaa keessatti jiraachuu yaada kabajamaadha. Yaada sangatti keessuuf miti kanan dubbachaa jiru. Garuu xiyyeeffannoon isaa rakkoo Itoophiyaati malee rakkoo Oromooti miti jedhee namana. Warri mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru immoo siyaasni isaanii kan jalqabu Oromiyaarraa. Rakkoo Oromoo furuudhaaf maal godhuu qabna? Akkamitti itti deemuu qabna?
galmi keenya maal ta'uu qaba kan jedhu. Itoophiyaa miti galmi keenya. Siigalee. Itoophiyaan gaafa Oromiyaan wala boomtee yookiin immoo bilisummaa argattee hariiroo warra kaan wajjin barbaaddu waan itti yaaddudha malee rakkoo Oromoo furuuf jennee waan itti qabsuuf miti. Rakkoo Itoophiyaa furuuf jennee waan itti qabsuuf miti kan jedhu. So priority rakkoo priority tu jira jechuudha. So san keessaa addi bilisummaa Oromoo kan warra Daawud Faan hoogganamu nagaadhaan qabsaa'aa jedhe meeshaa lafa kaa'ee. Okay. Seera heera mootummaa sanattiin bula jedhe sagantaa isaa jijjiirratee akka electoral board Itoophiyaatiif tolutti jijjiirratee meeshaa lafa kaa'ee filannoodhaaf qophaa'aa ture. Sunuu isin hin ga'u jedhanii mana hidhaatti guuran. Ani Itoophiyaa dimokiraatessuu akka hin danda'amne kan agarsiisu kana caala wanti tokko hin jiru. Meeshaa lafa keenyee seera heera mootummaa fudhannee akka seera keessanitti galmoofne sagantaa keenya jijjiiranne karaa nagaatiin sochoona warra jedhu mana hidhaatti guuruun ani maalumaaf akka ta'eyyuu naan galu. Waa lama miilaan karaa nagaatii fi qabsoo hidhannoo keessa dhaabattanii jedhama wanti yeroo hedduu irra hidhatan. Isaan akkas jedhu wal qunnamtii qabduu kan jedhu jedhu. Jarri immoo labsatan nuyi warra kan wajjin waa tokko ofirraa hin qabnu jedhan. Ammoo yeroo adda addaatti gaafa miidiyaa hawaasaa kanarratti ilaaltu waboo balaaleffatu. Halkanii guyyaa akka wabootti waan isaan balaaleffatan hin jiru. Jechuun waraanicha akka waraanaatitti otoo hin ta'in warra amma isa hoogganu kana caasaa isaanii kana wal balaaleffachaa oolu akkuma agartu kana. Seesee waliin jetti jarrisi waan akka shanee waliin jetti waan adda addaatu deema akkuma agartu kana. So yoo akkasitti jiraatanii yoo beekumtii waliin kennine wal qunnamtiin isaan gidduu jiru hin jiru jechuudha. Adda addummaan isaan gidduu jiru immoo waraanni bilisummaa Oromoo tokko Oromoon humnaan cabee humnaan mirga isaa deeffachuu qabaa jedha. Lama biyyatu jalaa saamamee biyya qabaachuu qabaa jedha. Impaayeratu koloneeffatee impaayera kolonii kana ofirraa cabsuu qabnaa jedha. Kun immoo kan ta'u karaa humnaatiin karaa qawweetiin qawwee lafam keenyuu jedha. Wabiin keenya qawwee waan ta'eef. Kana gooneetti biyya keenya bilisoomsinaa jedha. Kun sirriitti hin himamne waraanni himachaatuma jira. Miidiyaa isaanii yoo dhaggeeffatte ijoolleen waraana keessa jirtu waan dhaadannoon isaan dhageessisan kun qulqulluutti himamaa jira. Hoggansarraa yeroo adda addaatti qulqullina dhabama ta'a. Because hiree ofii murteeffannaa kan jedhu jira. Dimshaasha ta'a sun. Agartee hiree ofii murteeffannaa. Akka dhaaba tokkootitti ummanni waan murteeffatu numa murteeffata. Ummata keenya aangeessuun sadarkaa tokko kan lolluuf isaaf waan ta'eef. Aangeessanii bakka hiree ofii murteeffatutti geessuun jechuudha. Garuu san booda ati maal akeekta akka jaarmiyaa tokkotti? Akeekni kee maali? Wanti irratti wareegamtuuf walabummaadha moo Itoophiyaa wajjin jiraachuudhaaf kan jedhu irratti qulqullinaan himachuun barbaachisaadha. Yeroo adda addaa dippiloomaasii warra adii wajjin waan qabnurraa ka'anii warra waan kana dimshaashumatti hiree ofii murteeffachuu waan seera heera mootummaa keessa jiru san mirkaneeffachuu maal kan jedhu himatu. Keessattuu warra dippiloomaasii isaanii hoogganna jedhan. Garuu ummata biyya keessaatiif qulqullinaan kana barbaanna kanammoo akkanatti geggeessina bakka kanatti yeroo kanatti waggaa kana keessatti kana fiduudhaaf kutanneetitti wareegamaa jira jedhanii momentamii isaatis akkasitti bildi gochuu qabu. Qabsoon momentamiin irraa dhaame by the way qabsoo gantuu baay'isu ta'a. Siigalee momentamiin irraa dhaame jennaan fuulduratti tarkaanfachuun isaa abdii uummataa wajjin deemuun isaa yoo irraa dhaame ture bubbulee gantuutu baay'ata. Warra abdii kutateetu sirraa deema laaffachaa deema. Qabsoon immoo dhugaa qabsoon sabaa gaafa gaggeessitu akkuma taatu taatee gantuun inuma jira. Gantuu ofirraa hir'isuudha. Akka gantuun hin baay'anne yoo of hin eegne baay'ateetti nurraa galte bara ijoolleen. Si jeeqa, humna si buusa, abdii si kutachiisa, garee adda addaa si keessatti uuma, hin faffacaata. Addi bilisummaa Oromoo meeqatu jiraama? Gaafa biyya galu gara 5 moo 6tu ture bara. Sana rakkoon akka
momentamiin akkasitti kufutti deemuun hin danda'amu. Dhaloonni kun sana sirraan eegu. Dhaloonni kun dhaloota qaroodha. Social media irra oola. Wama hunda instantly argachuu baree jira. Asuma click godheetuma order godhatee uffata. Click godhee order godhatee nyaata. Dhaloonni kun beekadhu. Dhaloota kanaaf qulqullinaan kaayyoo kee yoo hin himanne kanan barbaada asiiniin siigaa yeroo kanattiin akkana godha kanaaf wareegama akkana nurraa eegama akkasitti itti deemna jettee yoo hin himanne waa baay'eetu sammuu isaarra jiran siigalee warri dirree jiru kunis herrega dhaataa beeki waggaa 5 ture achi keessa waggaa 7 ture waggaa 10 ture amma fulduratti maal laala hiriyoonni isaa baratan durooman biyyaa baqatan deeman in waan uffatu ofirraa hin qabu mindaa kana jedhamu hin qabu boruuf maal akka ta'u hin beeku maatiin isaa bakka jiru hin beeku maaltu itti dhagaamame yoo hidhachiiste malee yaadaan waggaa bara kana keessatti 2030 keessa irratti kana argan jettee yoon kakaaf innis herrega dhaata laal hanga kanatti niin qabsaawaa saniin booda yoo sun hin dhufne anis murtoo ofii kiyyeen murteeffadhaa jedhu agartee akkasitti sirriitti qulqulleeffannee himannee deemuu qabna malee dimshaashan wareegama kaffalchiisuun sirrii natti fakkaatu akkanaan ilaalutti akka nama dhuunfaatti nama tokkollee qeeqaan jiru beekadhu kana kaafan jedhu ani quuqama ofii kiyyaa waan natti dhaga'amu naasaa jira malee nu qeeqee jedhaniit namoonni isin dhaaba siyaasaa keessa jirtan hin qabdanii jechuudha. Hin qaban dhaaba siyaasaa tokkollee hin qabu nama jaarmiyaa siyaasaatiif ta'us miti yaada kiyyaa akkuma arguttiin ibsadha. Ani kanan deeggaru waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa kana maaliif hin deeggara humnaan cabnee humnaan qofa uummata aangeessita jedhee namana. Waraana kana gargaaruuf bakka fagoon deemuu danda'a. Fuuldurattis hangammaattis humna yoo hin qabaanne namuu si tuffata. Dippiloomaasiin hin tolu, advokeesiin aktiviizimiin hin tolu humna yoo hin qabaanne. Namni si tuffata mini amataa siin jetti mini amataa. Namni ani ijoollee markaatooti. Markaatoo keessatti gaafa guddannu laal. Namni tokko mini amataa gaafa siin jedhe baqadhu jetta. Tooftaan ati qabaachuu yoo waan fidduu hin qabaanne baqachuu lola irratti ijoollee taanee wal lollaa miti. Gaafa bakkas geeche baqachuu qabda. Because mini amataa jettee waan fiduu dandeessu yoo agarsiisne homaa qabsoo sana keessa turuu hin qabdu ati. Yoo gaafa akkasiin jedhan bakka kee beekan jechuudha. Oromoon bakka sirraa ka'uu qabaan jedhan. Mini amataa gaafa siin jettu siin dhageessu isaa. Sitti qoosti. Kanaaf akkasuma hin taane humnaan hin amanaan. Siyaasni humna of jubaa hin qabne siyaasni karaa nagaatu yoo maallaqa jabaa hin qabaanne bariin filamatamtu. Akkamitti duula bara? Wanti yaada qabdu kana ittiin tisitu yoo hin jiraanne. Exactly. Humna. Humni immoo karaa nagaatiin yoo qabsoofte qabeenya. Diinagdee. Karaa lolaatiin immoo yoo qabsoofte irra caalaa qabeenya guddaa si gaafata. Meeshaa bitachuu qabda, nyaata bitachuu qabda, uffata bitachuu qabda, rasaasa bitachuu qabda, waa hundatu sirra jira. Waan ittiin yaalamtu dawaa bitachuu qabda. Kuni diinagdeen karaa nagaa, karaa waraanaa, bara waraanaa diinagdee bara nagaa wajjin waliin fakkaata. Kanaaf karuma hundaan gaafa laaltu humni qabeenya. Kanaafiin kan irratti hojjechuu qabna jedhaan. Oromoon karuma hundumaan of jabeessuu qaba karaa qabeenyaatiin. Qabeenya yoo hin qabaanne qabsoo karaa nagaas gaggeessuu hin dandeessu, qabsoo karaa waraanaatis gaggeessuu hin dandeessu. Qabeenya irratti hundaa'a. Qabsoo jechuun warra humna qabuutu qabsaa. Warra humna hin qabne mataa gad qabatee jireenya isaa oofa. Hanga danda'amu jechuudha. Agartee? Waa'ee qabsoo himatta taanaan qabeenya qabaachuu qabda. Humna qabaachuu qabda. Humnaaf immoo qabeenya barbaachisa jedhee nama. So kanaaf waraana kanan deeggara yaadaaniin deeggara wanti hin qabu yaada waan ta'eef jechuudha. Hoggansi dhaloota amma jiruuf baroota dhufaniif ta'u akka jabaatu akka dagaaguun fedha. Hoggansa san barsiisuun, dammaqsuun, hidhachiisuun, beekumsaan hidhachiisuun tooftaa adda addaa karaa imaammata dhimma alaatiin, imaammata geopolitiksii, human security,
imaammata diinagdee, imaammata waan mirga namummaa, imaammata seeraa, olaantummaa seeraa waan kana irratti imaammatoota burqisiisaa, yaada burqisiisaa uummanni kun akka uummata biyya ijaarutti of qopheessee uummata keenya aangeessinee sabni kun waan murteessu irraa kaanee immoo waan akeeknuuf akka dhugamfatu jabeessuun barbaachisaadha akka hayyuu tokkotti jedhee namana. Lola adda addaa karaa miidiyaatiin Oromoo irratti banamu kanarra immoo hanga danda'een irraa cabsuudhaaf beekumsa qabnuun beekumsa dhugaa qabatamaan lafatti uummatatti himaa fi jajjabeessuun dirqama kiyya jedhee namana malee hanga ammaatitti jaarmiyaa siyaasaa qabaadhee gara aangoodhaaf dorgomu yaadeen beeku. Akkuma yaadattu ji'a 3-4 kana keessatti hogganoota Oromoo bakka tokkotti fiduudhaaf, hayyoota walitti qabuudhaaf tattaafachaa turree. Ammas at least akka qaama tokkotti akka socho'u, wal hubannoodhaan akka socho'u, akka qaama tokkotti akka ijaaramu osoo hin ta'in ijaarsa isaa qabatee waan akeeka isaa qabatee garuu akka qaama tokkotti wal hubannoodhaan otoo waliin ganiin, otoo waliin rukutin deemuu akka danda'a, bakka isaa akka geenyu. Warra kaan wajjinis hariiroo tarsiimoo ta'e, hariiroo ta'a irratti hundaa'e kana qabaannee akka qabsoo kana geggeessinu hanga danda'een waan akkanaa kana keessatti hirmaachaa ture. Obboleessi kiyya Jawaar wajjin hariiroo gaarii qabnaa. Akka dhuunfaatti wal lolleen beeknu, akka obboleessaatitti wal laallaa. Bara qabsoo san 2013 irraa jalqabnee waadaa walii sennee turre. Kiyyoo ati morma keerra jiru si wajjin baadhee gugguufuuf qophiidhaa hanga du'aatitti kun waan ofirraa gannu miti jennee waadaa walii sennee jirra. Akkasumatti wal beekna, wanti jijjiirame hin jiru. Baay'ee walitti hin dubbannu har'a because deeggartoonni isaa akka diinaatittis ilaalu, deeggartoonni kiyya akka diinaatti jira miti. Ijoolleen walumaa arrabsaa oolu. Isinummaan tokko bakka buufattanii isa na arrabsaa jettan yookiin inni bakka buufatee na arrabsaa jettanii ni yaaddan? No. Ani Jawaar nama akkasiiti miti. Hanga ani beekutti dhugumattiin siin jedha. Nam tokko inumaa harka narraa qaba. Ijoolluma deeggartu, isa deeggartu. Bakka hundattiin argaa kana nan beeka, sirriitti hin beeka. Waan fedheeyyuu ta'u Tsaggaayee no jedha. So ofii isaaniitiif quuqama irraa ka'anii deeggartoonni waan adda addaa jedhuu danda'u. Karaa kiyyaan nan nama hin qabu, garees hin qabu, ani wanta ijaaree lafarraa qabu hin jiru. Waan akkasittis bobba'ee hin beeku. Waan ani ibsadhu ofumaaf hin ibsadha. Gaafa arrabsuu fedhees jechoota cimaa fayyadameen barreessee achi kaa'a. Gaafa isaa wajjin wal dorgomuu qabna jedhus isumattiin barreessee gurbaanna nagootu gaama yaadni kee garas ce'ee jira. Yaadni kiyya garana jira. Akkanumatti uummata dogoggorsuurra uummata dura dhaabbannee walaa morminuu hottu jedheen dubbadha. Kanammoo barreesseen lafa kaa'e. So wanta akkasii jiru adda addummaa ilaalcha siyaasaa nu gidduu jiru achumatti qabnee akka dhuunfaatti akka obboleeyyanitti jiraan ammas na gargaaraa waan hin danda'een nan gargaaraanii yoo hin danda'e. Ani ilaal gaafan Itoophiyaa irraa abdiin dhabee sitti hima. Waa'ee walbummaatti kutee itti seene yoomi yoonaan jette gaafa Hacaaluun ajjeefame Jawaar mana hidhaa bu'ee gaafa diinni Hacaaluun du'eera Jawaartu naafe jettu. Kana caalaa maal goona ree? Xiqqaas gabbarree guddaa Oromoon biyya ijaara malee Oromoon biyya diigaaree. Kana caalaa maal goona jedhee nama sirbuu ajjeesan laal. Nama walgahuu qabnaa, mariitu barbaachisaa. Karaa nagaatiin mari'annee eliitiin walitti dhufee eliit baargeeniin goonee biyya tana tasgabbeessuu qabna jechaa mormaa ture nama akka Jawaar jiru. Baqqala Garbaa waa'ee nagaadhuma labsaa ture. Mana hidhaa geessitee Itoophiyaan jara kanatu nu hafee itti deebinaa jedha. Baqqala caalaa, Jawaar caalaa, Leencoo caalaa Itoophiyaa irra deebi'anii akka isaanitti akka jaratti tolutti ijaaruudhaaf karaa nagaatiin Itoophiyaa jiraachisna jedhanii otoo dhaaddatanii ajjeefaman ajjeechaan irratti dhaaddatame argaa Itoophiyaan kun naaf tolti jedhee ani fudhachuun. Kanaafin yeroo adda addaatti Jawaaris, Abiyyees, Lammaanis, Tsaggaayeenis, Marroonis tokkuma isaanii.
biittiin kun nuun feetu. Nuyi hin tollaaf jedhanii hin amanan. Jarri kiyya Itoophiyaanistiidha gurbaan kun naan jedha. Jarri sun diina caalu Oromoo keessa ana akkasitti ilaalu laala. Siigalee gaafa siin abdiirraa kutan. Anaaf gaafa Jawaar hidhamee namni tokko timbis jechuu dadhabe gaafa san nan quuqamee miti kophaatti nafee jedhee nama. Maaliif sitti fakkaate? Wanti naasa'u maal fidda naan jedhe jarri. Jawaaris galfanne maal fidda? Ko'ummaa sitti dhagahama beektaa? Kanaafin bara inni hidhame guutuu keessatti bakka hundatti maqaasaa dhahaa. Because ani waliin hin yakkame gaafasis Banna Tsaggaayee Araarsaa Margab jedhameeti. Ni beeyna gaa warri hin hidhamin quba qabna bara sochii fi waan isaan lagannaa nyaataa godhanii beelahan silaa isaan wajjin jiraadhe irraa nafu jarana koottaa haa baanuuti paarlamaa duratti lagannaa keenya agarsiifna jennee gaafa jennu gareen ijaarre tokko wal ta'uu dide nama dhuunfaadhaaf hin falminu jira miti Oromoo keessa jiru beekta. Gaafa jedhan dhiisaa gaama telefoonan qaba, moobaayiliin qabaa fi kaameraan qaba, alaabaan qaba. Kana qabadhee anumatu bahaa yoo feetan bahaa ani isaan irraa hafuu hin danda'u waan ta'eef. Ani yaadadha gaafa warra Tigraay wajjin imbaasii hafa baatan cufa yaadadha alaabaa qabattanii kophaa keessan gagee jirtanii beeka. So ani jarri kun beelaha ani irraa hafuu hin danda'u silaa isaan wajjin ture akkasuman ta'a. Kanaaf jedheen bahaatu. So namni tokko akkuma diinummaa waan jabaa tokko nu gidduu jirutti nu laalaa ani obboleessi kiyya har'as borus siyaasni isaa akkam jallatu akka nam tokkotti obboleessi kiyya hiriyaa kiyya waadaa walii seenni qabna takka akka maqaan kiyya abaaramu inni fedhii agarsiisee harka narraa qabaa jiran jedhee namana takka anis waan akkasii irra bobba'een beeku adda addummaa keenya qulqullumaaniin asumatti ibsa akkuma jiru miidiyaa irratti bahee ibsa kana caalaa garuu sun kan siyaasaati. Akka nam tokkotti hiriyaadhaa maatii isaa wajjin wal gaafanna. Ijoollee isaa bakka argutti nan argaa. Adda addummaan nu gidduu jiru kanuma karaa siyaasaatiin. Isaafis tolu siyaasa nama Abiyyifis tolu akka nama Oromoo tokkotti tolu walabummaa Oromiyaati jedhee namana. Hunduma isaaniitu akka lammiilee kiyya obboleeyyan kiyyatti ilaala. Siyaasni isaanii gadhee ta'us. Abiyyin kan hin mormuuf amma dheengadda fa'aa kaleessa fa'aa bring Abiy to justice jechaan ture petitionii walitti guuraan jira. Abiy akka dhuunfaatti jibbitaa waliin beeknu iyyuu eessatti hin beekan. Maatii isaa wajjin wal beeka Awustiraaliyaa kana keessa obboleettii isaa jira. Gaafa abbaan isaa du'e mana isaanii deemeen gaafadhee bahe. Namoonni baay'ee baaradanii Tsaggaayees dhufe. Yeah, of course. Nama miti. Agartee siyaasni kan biraati maatiin isaa maatii kiyya Oromoo. Akkasummaan kan biraati. Exactly. So nama birattu hin deemta bar boo'ichaaf. Nama saba biraa irraa dhalate hiriyaa yoo taate yoo wal beekte hin deemta. Maarre ani namni Sidaamaaf falmu, Tigraayiif falmu, Qimaantiif falmu intalli Oromoo tokko abbaan irraa du'e obboleessisii waan adda addummaa siyaasaa na wajjin qabuuf hin gaafadhu. Sirrii natti fakkaatu akkasumatti hin jiraadha. Akkasumatti fudhachuu qaba. Uummanni keenya garuu wanuma xixiqqishoo nama gidduu jiru achi ol fuudheetti wal arrabsaa oola. Sun sirrii natti fakkaatu. Warri anaaf jecha Jawaar abaartan please adaraa keessan irraa dhaabbadha. Jawaar wajjin waan dhuunfaa walirraa badaa walirraa hin qabnu inumaa hiriyoota obboleessanii anaan waan baay'eedhaan na gargaaraa nama turedha. So waa tokkollee akka namaatti jechuudha. Garaagarummaan TPLF fi sirna PP kun maali? Akkamitti nuuf ibsitamee tokko? Garaagarummaan maal sitti fakkaate? EPRDF sabaaf sablammoota beekumtii kennaaf. Beekumtii kan kennuuf garuu aangoo isaa gajjabeeffachuuf akka fudhatama argatu sabaaf sablammoota biratti. Malee akka mirga isaanii mirteeffatanii deemanitti miti. Maaliif kana godha? Saba xiqqoodha. Yoo fudhatama sabaaf sablammoota biratti argate malee akka saba xiqqaa tokkotti biyya san olaantummaadhaan bulchuu hin danda'u.
akka saba xiqqootitti dimokiraasiin isa sodaachisa. Dimokiraasiin warra lakkoofsa guddaa qabuuf tola waan ta'eef. Isaan akka tooftaatti itti fayyadamu. Federeeshinii kan jedhu kana, mirga sabaaf sablammootaa kan jedhu kana, biyyattiin akka biyya saboota hedduu taate beekumtii kennuufiin kun akka tooftaatti itti fudhata. Maaliifi maal godhuudhaaf ummatoonni laal gaaffiin keessan deebi'eera, seera heera mootummaa keessa jira. Cunqursaan hafee jira. Amma achi gaaffiin sabootaa kan jedhamu, national question kan jedhamu ka'uu hin danda'u. Sabootatu aangoo qabatee jira fedhinnaa isaaniitiin. Jedhe. So, according in my field of study, self-determination can be used as a form of regulation or as a form of recognition. To regulate the people of keessatti hambisuudhaaf, fedhii fi hawwii isaanii preempt gochuudhaaf, akkan kaafne gochuudhaaf mirgi keessan kabajameera jettaan. Agartee? So the regulatory function of self-determination jedhama. Self-determination for recognition beekumtiidhaaf kan ta'u garuu waan tokko otoo hin godhin dura ummatoonni biyya sanaa hiree ofii akka ofii murteeffatan referendamii hayyama. Agartee? Referendamii utuu hin hayyamin fedhinnaa isaaniitiin bakka bu'oota isaanii bakka buufatanii karaa saniin hiree ofii murteeffatanii akka Itoophiyaa kana keessatti hawaasa siyaasaa tokko, hawaasa diinagdee tokko akka uummannu, one political community, one political economic community akka uummanni murteeffatanii jedha seerri heerri mootummaa biyya sanaa. Agartee? Maaliif ittiin fayyadama? Mirga sabootaa cufaatti godha. Gaaffii san hin cufe jechuudha. Deebi'ee jira kan jedhu. Waan cufaniif gaafa namni wayii banuudhaaf socho'u, mana hidhaa san banuudhaaf socho'u shororkeessaa jettiin. Agartee? Ammas nuyi waa'ee walabummaa yookiin immoo waa'ee hiree ofii murteeffachuu wanti kakaafnuuf maali? Ammas itti fufeetu dimokiraasii filannoo maal godhuu dandeessa laal? Ummatoonni san fedhii isaanii waan hin ibsafneef ammas impaayerotu jira jechuudha. So garaagarummaan sirna amma jiru kanaa fi sirna IPRDF isaan dursan gidduu jiru maali yoo jette jarri mirga sabootaa akka tooftaatti ittiin fayyadamanii mirga dhaadannoo impaayera jibbisiisu jibbu san akka tooftaatti ittiin fayyadaman. Jarri kun dhaadannoo impaayeraa fidanii directly sittimu ammoo seera heera mootummaa san jijjiiruu fedhu, naannolee diiguu fedhu, siyaasa eenyummaa irratti hundaa'ee diiguu fedhu. So garuu amma opiniyoon akkuma jirtutti kanatti amatti yoonaan jette natti fakkaatu. Ijoollee san nan beeka waan ta'e. Akkasitti natti fakkaatu. Gubbaarraa garuu Abiyyi namana jedhee nama. Warri Abiyyi marsanii jiran warra impaayera faarsu waan ta'eef warri sun kana amana. Inni illeen beekee haa ta'u, utuun beekiin haa ta'u, waan kan inuma jaalate, dhugumatti jaalate. Kanaaf karaa isaatiin akkasitti deema. Ijoolleen isa jala jirtu warra OPDO garuu ani dhugumattiin siin jedha hangam beekutti warra akkasii natti fakkaata. Maaliif isa jala hiriiruu yoonaan jette aangootu Oromoo harka jiraa kan jedhu. Ammoo isaan akka qabsaa'anitti ilaalu. Qabsoo qeerroon beekumtiin kennaniif isaan akka isaan qabsaa'anitti ilaalu beeki. Keessootti qabsoofneetti wayyaanee ofirraa ariinee jedhu bara. Tooftaa ajaa'ibaatiin keessootti. So qabsoo gaafa nuyi qabsoo qeerroo jennee himannu isaan akkuma isaan qabsaa'anitti sitti dubbatu bara. Ni yaadadha gaafa Abiyyi fi Lammaan Warqinaa fa'aa gara Minisootaa dhufanii Jawaar fa'aa wajjin wal argan. Ani Austraaliyaa waan jiruuf achiin turre Jawaar natti hima. Hey, ijoolleen kun qabsoo akkuma isaan gaggeeffatanitti yaadu barnaan jedhe. Ammoo akkam godhanii akka qabsoo kana injifannootti fidan natti himu akkuma ani hin beeknetti naan jedhe. Agartee? Dhugumatti keessootti yoo ilaalte wal sukkummii hedduutu waan tureef dhugumatti akka Oromootti qabsaa'an sanarratti. Because akka Oromootti isaan cunqursan waan ta'eef keessootti jechuudha. Amma isaan waan alaa deemu kana kophaatti injifate jedhanii namana. Otoo silaa qeerroon of ijaartee mootummaa aangoo fudhanda jechuu taatee silaa
wal falmiitu ta'a jechuudha. Isaan wayyaaniidhuma bakka bu'uu fedhan. Nuutuu sinirra caala as keessattuu iyyuu miseensi keessaanitu caala. Maallaqni revenuun dhufu Oromiyaatu caala. Waa hundumaan olaantummaan kan isaaniif tolu ta'e. Garuu in fact warra kibbaan gadi akkasitti hacuucaanii turan. So suutuma suuta jechaa waan irra aananiif amma waan kana of harkaa facaasuun barbaannu. So akkamitti itti fufna? Impaayerichi itti fufsiisuu qabna. Qaallichi immoo dhufee maal labsa? Waa'ee impaayeraa labsa. Gaafa amma Oromiyaa diigna jedhan warri OPDO ittiin tolu beeki. Dhugumatti ittiin tolu.